Yooyyam kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalala bakkuma jirtanitti sinaa qabu. Har'aan ammoo seenaa biraan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatti faana ta'aatiin nu wajjin tura. Oladeemaan Ginciitti waggaa 17 dura bilbila kalaqee addunyaa irraa raajeffate. Waggaa 17 dura godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessa Oladeemaan kutaa jaaffaa baratu kalaqni hojjete jiraattota naannoo tajaajilu eegaluun isaa hidhaa isaa buusee oole. Umriin isaa xiqqaa taatum hidhaarraa isa baraare. Gabaa fi daandilee gubbatti raadiyoo fi televezyiinii hojjechuu diduun suphuu ijoollummaadhaatti kan eegale. Oladeemaan kun telefoona guyyaa tokko argeen raajeffame telefoona mataa isaa kalaqe. Oladeemaan meeshaalee elektirooniksii suphuu fi namni amane meeshaa saayitii kennachuuf rakkatu telefoona kalaqee jiraattota magaalichaa kaffaltii xiqqaan tajaajilu eegale ture. Kalaqni isaa bilbilli kun gabaa harka isaa deemee gurra dhaabbata telekoomii Itoophiyaa ga'e. Yeroo kana ture hidhaa ba'uuf fiixeerraa kan ga'e. Kalaqni isaa kun amma kaampaanii sooftiweerii oomishu akka hundeessuu bu'uura ta'eera. Abbummaan kalaqoota hedduu ittiin argachuuf ka'umsaadha. Ijoollummaa isaatiin hojjetaa dhaabbata teelee ta'eera. Achis ministeera Itoophiyaa ogummaa isaa barbaadee fudhate. Booda abbootiin kalaqaa fi ogummaa adda dhaabbata ejensii nageenyaa odeeffannoo Itoophiyaa yeroo jalqabaaf hundeessan keessaa tokko ta'e. Dargaggoon kun Israa'eel Beelamaa jedhama. Waggoota 17 oliif hojii ogummaa kalaqaa uumamaan argate barnootaan deeggareera. Dargaggoo Israa'eel waggoota 7 dura carraa barnootaa bilisaa biyya Ameerikaatti argate. Damee saayibarii seekuriitiin erga eebbifamee booda biyyatti deebuun kaampaanii sooftiweerii oomishuu hundeesse. Duula magaalota daalessuu irratti hojjechaa jira. Dargaggoo Israa'eel ogummaa waa kalaquu isaa gabbisuuf biyyoota addunyaa hedduu irraa naanna'eera. Dorgommaa teknooloojii sadarkaa idil addunyaatti geggeeffameen daddaa irratti hirmaate maqaa biyyaa gaarii dhoofsiseera. Bilbila akkamiin kalaquu danda'e kan jedhu Israa'eel Beelamaa yeroo kutaa jaaffaa baratu ijoollee ganna 18 akka ture tilmaamama. Telefoona yookiin ijaan argee hin beeku ture. Akka carraa ta'e gaafa tokko obboleessa koo hangafaa mana bilbila na fudhee deeme. Nama achuma jiru malee nama fageenyarra jiru kan dubbise seene. Wanti hin beekne tokko yeroo namni natti himu qalbiidhaan hordofa. Achiin bilbilli kun akkamiin hojjeta jedheen xiinxaluu jalqabe jechuun kalaqni isaa akkamiin akka eegale BBCtti hime. Muuxannoon isaa raadiyoo fi meeshaalee elektirooniksii kan suphuu irraa argateen wantoonni akka kaapistaraa fi tiraanzistaraa fi kanneen maal akka hojjetan baree akka ture hima. Namoonni raadiyoodhaan yeroo dubbatu ani isa amma jettee nan deebi'a osoo jedhem namni achi keessa dubbatus isaan dubbadhu na dhagaye yaanni bilbilaa yookiin telefoona akka kanaan hojjechuu danda'a. Hubannoo jedhuun telefoona hojjechuu akka eegale dubbata. Asumarraa kan ka'e shiboo maramaa fi tirii biddeenaa fa'a qaxaqqatee dhuma yookiin tumeetiin bilbila manaa hojjedhe. Bilbilichi hin laakkaa'u wanti warri teelee ittiin hojjetan waliinis qunnamtii hin qabu. Bilbila sibiilotaa fi dhoqqeerraa godhee kalaqee kan harme isaatti bilbile hojjechuu isaa mirkaneeffate. Booda teelee iddoo namoonni firoottan isaaniif bilbiluu dhaqan dhokatee yeroo ilaalu sibiila akka golboo ol fagaatee fannifame arge. Kanas sibiilotuma raadiyoo keessa jira walitti tumee tirii irratti nyaata waliin bobboca. Yeroo fannisu diishii yookiin resiivarii sagalee akka harkisu achis gara shibootti akka galu danda'u hubate. Israa'eel obboleessi koo wanti gurraachi IC jedhamutti sagalee maddisiisana jedhe. Ani immoo sibiilatti gurraachi sana wayitaan raadiyoo hojjedhu waan beekuuf raadiyoo caccabaa keessaa guure jalqabe jedha. Achis tirii nyaataa fi nyaannu dhoksee gudduuba geesseen tumee boca isaanii mooraa teelee keessatti arge akka qabatu godhe jedha. Booda sibiilota kana walitti qabee magineettii waliin xaasaa keessa naqe. Achi immoo akka tiriitti garagalu tolche. Nise akkuma fanniseen sagalee nama naannoo koo hundaan dhaga'u jalqabe. Namni gabaa deemu hundi waan dubbatu wanti namni mana keessatti haasa'u wanta galgala namni manatti haasa'u dhaga'u eegale. Inuma harmee kootiin manuma taa'een ennaa isheen gabaa deemtee xaafiin hamma kanaan oole hamma kanaan bita jennaan ati ekiraa dubbistuudha akkamiin beekta naan jette
turte jedha. Abbaan warraa fi haati warraa wal lolanii waan waliin jedhan isaa dhagaye ijoollee isaanii yeroo dandeetti arguu itti himaa fa'aa akka tures Israa'eel ni yaadata. Abbaa dubbateefis eessaa sagaleen sun akka dhufe abbaa baatus sagalee namoota addaa isaanii akka baasus himama. Booda sagalee hawaasa hundaa keessaa filatee sagalee tokko dhaga'uu akkamiin akka danda'amu mala raadiyoon firookeensii ittiin barbaadan fayyadamee tolchuu danda'e. Yaalii kana yaadni koo maal akka ture telefoona kana gara moobaayilii geeddaruudha. Telefoona yookiin bilbila hanga 10 hojjadhe manneen dhuunfaa mana barnootaatti galche ture. Israa'eel telefoona isaa hojjechuu wayita mirkaneeffate gabatti fuudhee bahe. Jiraattonni naannoo isaa waa'ee kalaqa isaa kana dhagahani. Kalaqa kanaan maallaqa argachuu eegalanii narratti beekame hidhamuuf ture. Namoonni mana bilbilaa dhaqanii dubbatan yoo xumuranii birrii 5-10 kaffalu. Ani immoo maaliifan birrii 2-3 hin argadhu jedheen jalqabe jedha dargaggoon Israa'eel. Bilbilli Israa'eel kun homaa hin lakka'u. Namoonni kaan gatiin kom rakasa ittiin taanaan teelee dhaqanii maal gurbaa sana bira dhaqnee hin bilbillu jechuun jalqaban jedha. Warri teelee gurbaa kam yoo jedhan gurbaa gabaa keessa taa'een nama bilbilicha jedhan ittiin himan yeroo sana teeleen dhagaye. Na jalaa dhaabsisan malee yeroo sana magaalaa guutuu waliin ga'uuf ture. Ishii harkatti qabatan dhoqqee fi simmintoo fa'aa godhem ispiikaraa fi maayikii keessa kaayem gara 10 hojjadhe manni ollaatti gaggalchuu jalqabe ture. Mana barnootaa akka galu warri ollaa barbaadanii mana barumsaatti galcheen ture. Daarektaroonis fayyadamaa turani. Warri teelee gaafa kana dhagaan na hidhuu barbaadanii na qabanii warra Finfinneetti bilbilanii hidhaa jedhamanii ture. Booda gaafa ilaalan umrii yoo xiqqaa ta'edha jedha. Hoogganaan telekominikeeshin bara sanaa adeemsa inni telefoona ittiin hojjate erga gaafatanii booda Finfinnee waajjira isaaniitti yaamuun yaadatu Israa'eel. Hojii kee gara saayinsii fi teknooloojii geessinaa si mirkaneessan si fudhannaa naan jedhe. Saayinsii fi teknooloojii damee isaanii na amanuu dadhabanii wal fudhannee Gincii deemne. Mucaan ofumaa nu xaarsa malee maal hojjeta jechaa deemanii achi gahanii inuma nahanii ni rifatan jechuudha. Ogeeyyoon ministericha Ginciitti waan argan irraa xalayaa ni hojjeta jedhu kennaniifis warri waajjira muummee biyya lilmoo hojjechuu hin dandeenyetti mucaan telefoona hojjete jettu jedhanii amanuu dadhabanii meeshaalee hunda Finfinnee mooraa ministerichaa geessee akka yaadu taasisanii achitti ofii isaanii mirkaneessanii mirgaabbummaa kalaqa koo kan jalqabaan kennanii ergasii garam ture kan jedhuuf achi booda teeleen isa guddisnaa naan jedhanii na fudhatanii achitti teknooloojii adda addaa wajjin yeroo wal baru teelee ammayyeessuuf hojjechaa ture jedha. Maashina editingii hojjetu waajjira kana keessatti kalaqee hojii akka salphisu hojjechuu hima. Booda paablikaan pooni kalaqee mana hojii isaanii keessatti faayidaa irraa akka oolu gochuu dubbata. Barnoota idilee cinatti hojiilee teknooloojii hojjechaa ture. Keessaa kan ture Israa'eel hojii hojjetu ilaalame ministeera ittisa biyyattiin barbaadame osoo kutaa 12ffaa baratu ittisa biyyaa damee teknikaa keessatti qacarame. Hojiileen ministeera ittisaa keessatti hojjechaa ture ga'ee gurguddaadha kan jedhu Israa'eel tiraansmeeshinii jiimingii haakingii fa'aa barem sirna akkasii dalagaa ture jedha. Hojiilee biroo gurguddoodha jedhu garuu ibsuu irraa of achi booda sirna to'annoo konkolaatotaa kalaqe mirgaabbummaa kalaqa isaa lammataa argate. Kalaqni isaa kun konkolaataa irratti saamichi yeroo raawwatu abbaa konkolaataaf hiriyoota abbaan konkolaataa galmeeffate hanga 10 gaanitti dhaamuu kan danda'u dhumarratti poolisii kan beeksisuudha. Israa'eel yuunivarsiitii Jimmaatti ramadame barnoota olaanaa hordofuu hiree argate ture. Inni ammoo yeroo san ejensii nageenya odeeffannoo yeroo jalqabaaf hundaa'aa jiru keessatti gahee olaanaa bahaa kan turee fi Finfinnee kolleejjii makroo linkiitti akka baratu ta'e. Yeroo insaa hundaa'u ani qorataa isa jalqabaa ta'een fudhatame. Achitti nageenya odeeffannoo irratti qorachaa fi hojjechaa ture jedha. Insaa keessatti wayita jirus sirnoota gurguddoo nageenya biyyaa wajjin wal qabatan irratti hojjechaa akka ture ibsa. Turtii isaa waajjira kana wanta gaaris badas kan keessummeesse ta'us amma odeeffannoo bal'aa irratti kennuuf yeroo isaa miti jedheera. Israa'eel bara obbo Abbaa Duulaa Gammadaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa turanitti furtuu kalaqa addaa Oromiyaa jechuun giddugala tokko ijaaruun hojjechuu dubbata. Furtuu kana keessatti ijoolleen ogummaa akka isaa qaban walitti gurmeessuun sooftiweerii haardiweeriin gurguddoo hojjechaa akka ture hima. Achis carraa barnootaa scholarshipii argate gara biyya Ameerikaa malee kutaa Ameerikaatti malu kalaqoota lamaaf mirgaabbummaa
kalaqa argate pirojektoota 16 qopheesse deeme. Xiyyeeffannoo isaa mirga abbummaa kalaqa argachuu qofa osoo hin taane pirojektii kalaqaatti jijjiiramuu danda'u tolchee ture jedha. Beekamtii badhaasota dargaggoo Israa'eel leenjii argachuudhaaf biyyoota akka Israa'eel, Speen, Chaayinaa fi biyyoota Awurooppaa kaanitti maleera. Dargaggoowwan teknooloojii idil addunyaa hedduu irratti hirmaate waraqaa ragaa gara 36 akka qabu hima. Jinas Yaangib Itoophiyaan the first African jedham Googilii seenaa koo dubbachuu eegale addis dhufanii gaafii deebina waliin godhanii TED Tech irratti gadhiifameera. Sadarkaa idil addunyaatti xiyyeeffannoo miidiyaalee kan argate dargaggoo Israa'eel waggoota 14 darban irraa eegale miidiyaalee maxxansaa raadiyoo televezyiinii irratti kalaqoonni isaan gabaafamaa turan ni yaadata. Amma maal hojjechaa jira kan jedhu dargaggoon Israa'eel ogummaa qabu barnootaan cimsuuf waggaa 7 dura gara Ameerikaa imalee barnoota cyber security erga hordofee booda amma biyya koo akkamiin gargaaruu danda'a jedhee Itoophiyaatti deebi'e jedha. Amma kaampaanii sooftiweerii kalaqa ijaaruudhaaf deebi'ee dhufe. US keessatti damee Ethio Innovation Center jedhu hundeessee hayyamaachii baafadhee dhufe jedha. Ijoolleen eebbifamtoota yuunivarsiitii ICT irratti gaariidhaan waliin pirojektoota Smart City oolan irratti hojjechaa akka jiru hima. Duula magaalota dijitaalessuuf godhamu keessatti ga'ee koo ba'uu irratti hojjechaa jira jedha. Yeroo ammaa magaalota naannoo Oromiyaa keessatti hojii kan hojjechaa akka jiru dubbateera. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti namni mana keenyaaf yookiin ammoo yuutuubicha keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.